Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota PC Media Network. Kun torbaanitti guyyaa kamisaa kan isiniif dhiyaatu sagantaa galmee seenaati. Galmee seenaa teenya irraatiin gooticha tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani Ibsaa Masraaji. Hanga xumura sagantaa teenyaatti nu hordofaan afeerraa teenya. Nam sadinya mani sadi malibya gota lola biya mani gafaro robya mani luina malibya mani jagna garo tarase hari tumana basi gota dina dachase kana gazi harchase adam di mayo farse jallo babura kana garawa goti charorro dide isa kufise gotichi oromiyaan baha lafti hararge bilisummaa oromootiif gumaachite ture. Maqaan dhaloota isaa Adam Ahmad Ali jedhama. Irra hedduun maqaa Adam Diimaa jedhamuun beekama. Diinaraas immoo maqaa qabsooti. Adam Diimaa hawaasa qabsoo bilisummaa oromootiif lubbuu isaanii kennu, ummata qabsoo fi qabsaa'ota simatee daadarkaa qabsoo keessatti qancaree bilchaate, warra aantummaa sabboonummaan oromummaa dhuka seente, hawaasa kutataa keessatti bara 1970moota keessa baha Oromiyaa Harargee aanaa Doobbaa ganda Alii Xiqqaa Araddaa Jannataatti dhalatee guddate. Adam Diimaa haadha manaa lama Nafiisaa Abbaasii fi Amina Abdurrahmaan irraa dhiira 3 fi dhalaa 6 qaba ture. Walumaa galatti abbaa ilmaan 9ti. Adam Diimaa ijoollummaa isarraa jalqabee nama haalaa fi amala gaarii qabu ture. Kabajaa fi jaalalli hawaasa biratti qabu kan addaati. Ijoollummaan nama miidhuu waan ittiin tolleef namoota miidhamaniif tumsuun amala isaati ture. Adam nama tuquu yoo tuqame firraa nafuun akkuma qeeransaati jedhan. Kataan isaa bineensuun nama gaarii kan inni beeku nama sabboonummaa isaatiin. Hawaasni Harargee qabsoo Araboota irraa jalqabee weerara Minilikiin hanga qabsoo adda bilisummaa Oromootii fi lola carcarxirrootti daadarkaa qabsoo keessatti qancaruun uummata sabboonummaan dhuka seentedha. Hawaasa diinaaf bitamuu caalaa wareegamuu filatudha. Adam Diimaa hawaasa kana keessatti dhalatee guddachuun sabboonummaa, oromummaa, aantummaa, namummaa fi gootummaa isa barsiifte. Adam Diimaa yookaan Diinaraas amala hawaasa isaarraa dhaalaa guddateen koloneeffamuu sabaatii fi gidirfamuun hawaasaa sammuu isaa keessatti walgeessee gaafii fi deebiidhaan akka ifirratti qabsaa'u goote. Sirna bulchiinsa wayyaanee gartuu aangoo duheeffattee qabeenya hawaasaa saamtuu arkee callisuun akkaan hadochitee sossoolisa sammuu isaa keessatti uumte. Qabsoo jalqabaa mataa isaarratti akka qabsaa'uu qabu qabsaa'uudhaan erga qabsoo jalqabeen booda shiftoota sirna bulchiinsa wayyaanee dura dhaabbachuu murteesse. Adam Diimaa jalqaba bara 1997 yeroo filannoo sababa wayyaaneen korojoo hatteef dimokiraasii sobaatiin umrii aangoo ittiin saba gabroomsitan hin dheereeffatan jechuudhaan qabsoo jalqabe. Gaafa shiftoonni wayyaanee Adam Diimaatii fi fakkaattoota isaa dhabamsiisuudhaaf loltoota hedduu itti erganis milkaa'uu hin dandeenye. Shiftoonni wayyaanee dagachiisanii Adam Diimaa ajjeesuudhaaf yeroo lamaa ol loltoota 50 mana isaatti erganii marsanii ni turan. Haa ta'u malee Adam Diimaa shiftoota facaasee kaanis gatee harkaa ba'e. yeroo san keessa mana marsanii harkaa ba'e nama lamallee tasaasan ta'e yeroo lammadaa ammaa deebiinii akkasuma mana marsanii eeggasillee harkaa ba'e. Boodarra haalli kun itti cimnaan biyyaa baqachuu murteessee biyyarraa bahe. Achirra kan kaasee jechuun bisamee gara Jibuutii deemee eeggasaa. Adam Diimaadhaa turtii yeroo muraasaatiin booda yeroo biyyatti deebi'u shiftoonni wayyaanee maletti baaftee bifa manguddummaattiin dura dhaabbadhu jechuun eegalan. Gooticha Adam Diimaa yeroo sanatti hedduu miidhanii waan turaniif manguddummaa isaanii hin ayyamneef ture. Biyyatti deebi'ee sababa ammaatiif manguddummaa
waan jedhamu tara kammaa siganii wanti komishaara geessaniif kan manguddummaa isaaniitti fayyadan ta'uu danda'e. haa ta'u malee boodarra itti deddeebi'uudhaan abbaa araddaa godhanii muudan. Aadam Diimaatis yeroo tana carraa argamitti fayyadamee dargaggoota hedduu leenjii waraanaa kennee fi hidhachiisuun Somaalota daangaa Oromiyaa saamaa jirtu adaba qabachiise. Warri akka kun isaaniif hin taane wayyaaneen deebitee Aadam Diimaa yakkamaa godhuudhaaf yaalte. Aadam Diimaa yeroo kana loltoota leenjifatee lafaa qabu fudhatee bosona seenuudhaan warraa isa jalqabe. Gaafana loltoonni wayyaanee baay'inaan 150 ta'an gartuu waraana bilisummaa jalqabde dhaamsuudhaaf bobba'anis Aadam Diimaatii fi loltoonni isaa dhaama godhaniituma afaan haqatan. Loltoonni wayyaanettis yeroo tana dallananii haloo bahuudhaaf meeshaa gurguddoo hidhatanii nama 200 ta'uudhaan loltoota Aadam Diimaatti bobbaafaman. Yeroo tanas loltoonni Aadam Diimaa injifatanii meeshaa waraanaa booji'an. Nama 200 ta'an dirroo fudhatanii meeshaa gurguddoo fudhatanii ittiin dhagan. Yeroo sanillee nama 43 kana madaawanii turan. Eegala booda tasaasa nama jala fudhatanii nama tokkollee achi dhaabanii. Ergamtoonni wayyaanee haala uumametti yaadda'uudhaan hawaasa jalaa jaaruu irratti fuulleeffatanii dabballummaa eegalan. Amma eegala booda nama jalaa jaaranii namoota ijaaruu eegalanii eegala amma otoo inni akkanaan jiru jechuun gaara keessa kophaa fagaatee nyaataa naannoo gaamsa naannoo yeroo san gurguddaa akka jiraatee ture. Haalli Aadam Diimaa warra isa bilisummaa itti jalqabe wayyaanee fi ergamtoota isaa yaachisuudhaan dabballeen jalatti godhamtee yeroo Aadam Diimaa mana isaa seenu dagutti itti marsan. Bakka jireenya ijaara dhaqanii mana itti marsanii osoo inni irraa fakkisaa jiruu wanni gaagaruu inti goonti kilaamu dura. Haa ta'u malee Aadam Diimaa harka kennachuu diduudhaan ifirraa deebisuus boodarra rasaasa fudhatee amajjii 26 bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti wareegame. Yeroo sanitti eega gootichi Aadam Diimaa wareegameen booda mana jireenya maatii isaa diiganii ilmaan isaa alatti baasuudhaan diinummaa isaanii mirkaneessan. Manni isaa deebi'ee mana eegayyoolleen deebi'ee mana isaa bulchanii maatii isaa fardaasanii akkasiin itti dhaqanii ammallee eeganii maatii meeshaa Aadam Diimaa ara lubbuun jiraachuu baatus seenaan isaa dhaloota dhalootatti dabaluudhaan hamma dhumaatti jiraata. Goota keenya Aadam Diimaadha Rabbi rahmata haa godhuu fi qophiin galmee seenaa irraaf qabannee asuma irratti xumuramaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan akka nu jajjabeessitan asumaan isin gaafanna. Aadam Diimaa kunoo dandeenye saba kan saalumu ijaalaale ajjeesee du'ee warra tattaafatu dhugaale. Aadam Diimaa kunoo